Profeesar Muhammad Hassan barsiisaa barnoota sadarkaa olaanaatii fi hayyuu seenaati. Profeesar Muhammad Hassan seenaa Oromoo irratti qorannoo gochuun kitaabaa fi barruulee qorannoo adda addaa baay'ee maxxansiise. Ijoollummaa isaarraa Profeesar Muhammad Hassan Harargee gaara mul'ataatti dhalate. Iddoo magaalaa Hararraa kiiloomeetira 150 fagaatee tan argamtu gaarri mul'ata. Akkuma ijoollee baadiyyaa tamittillee Profeesar Muhammad Hassan yeroo ijoollummaa isaarraa eegalee loontii isaa maatii isaa gargaaraatti ture. Boodarraa gara magaalaa Hararitti galuun barnoota idilee jalqabe. Erga barnoota sadarkaa tokkoffaa Hararitti xumureen booda leenjii barsiisotaa fudhachuudhaan eebbifame. Barsiisuu eegalee erga amma tokko barsiiseen booda barnoota sadarkaa ol aanaatti fufuuf yuunivarsiitii Finfinnee itti gale. Yuunivarsiitii Finfinneettis jalqaba seera barachuuf yaada kan ture yoo ta'u, boodarra garuu seenaa barachuuf murteessee seenaa barate. Barnoota seenaa xumuree erga digirii fudhate booda kolleejjii leenjii barsiisota Jimmaatti barsiisaa ta'eeti ramadamee hojjete. Waggaa takka akkuma barsiiseen mootummaan Dargii duula ergaa waan tureef gara duulaatti isaas akka deemu godhe. Bara 1977tti biyya Ingilaanditti digirii lammaffaa barachuudhaaf kan deeme yoo ta'u, barnoota maasterees achumatti xumure. Biyya Ingilaanditti Oromoo wajjin hojjechuuf gara Suudaan deeme. Suudaan keessaas ji'a 10 ture. Gara Ingilaanditti deebi'ee itti aansee gara Ameerikaa deemuudhaan achi qubate. Bara 1985 nama biyyattii beeku fudhachuudhaan haadha manaa godhate. Profeesar Muhammad ijoollee dhiiraa 2 qaba. Profeesar Muhammad Hassan Ameerikaa keessatti yuunivarsiitii adda addaa keessatti barsiisaa kan ture. Jalqaba Atlaantaa yuunivarsiitiitti Morehouse kolleejjii keessatti waggaa 3 barsiisaa kan ture. Itti aansuudhaan New York kan jiru Hunter kolleejjii keessattis akkasuma waggaa 3 barsiisee bara 1992tti 2 eegalee hanga ammaatti Atlaantaa kan jiru Georgia State University keessatti barsiisaa jira. Barruulee Muhammad Hassan maxxansiise keessa kitaaba The Oromo of Ethiopia a History 1570 up to 1816 March 1994 inni itti aanu seenaa Oromoo kan 70 up to 1860 kan afaan Oromootiin hiike Daawit Likkaasaa Bulchaati. Barruulee qorannoo Oromoodhaa ibsan kanneen keessaa Pilgrimage to the Abbaa Muudaa Journal of Oromo State Vol 12 number 1 and 2 2050 The third A Short History of Oromo California Experience 1873 up to 1990 third part 1 1817 as to 1935 Journal of Oromo Studies volume 6 numbers 1 and 2 July 1999 A Short History of Oromo California Experience part 2 California Consolidation and Resistance 1935 up to 2000 Journal of Oromo Student volume 7 number 1 and 2 July 2000 jechuudhaan barruulee adda addaa maxxansiisee barruulee gara afaan biraarraas gara afaan Oromootti inni jijjiire hedduutu jira. Ammallee Profeesar Muhammad Hassan waa'ee Oromoo seenaa Oromoo jaarraa 18 irraa haasee hanga ammaatti jiranii fi kanneen san dura jiran hunda qorachaa akka jirus ragaaleen tokko tokko baatee jiran.